adoolessa 25 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Haleellaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa jechuun of waaman raawwataniin lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaan qaqqabe. Haleellaa adoolessa 24 2026 humnoonni finxaaleeyyii faannoo godina Wallagga Ba'aa Aanaa Jiddaa magaalaa Hangar Guuteetti raawwataniin ajjechaa lubbuu fi qabeenyaa barbadeessuun lammiilee nagaa irratti raawwatameera. Hidhattoonni mootummaas akka ajjeefamanii fi konkolaattonni gubachuu namoonni ijaan argan ni himu. Hoogganaa waajjira dargaggoo fi ispoortii kan ta'ee fi dorgommii magaalaa Hangaritti gaggeeffamaa jirutti deemaa turan obbo Dachaasaa Gannatii haleellaa humna golleessituu faannoo sanaan warra ajjeefaman keessaa tokko. Akkasumas bakka addaa Tulluu Leencaa jedhamutti konkolaataa uummataa gubuunii fi imaltoota keessaa namoota butanii deemaniiru. Kana malees bakka addaa Bishaan Goofaa jedhamutti sireeffi tokko gubaniiru. Jiraattota Hangar Guutee keessaa konkolaachistoonni baajaajii obbolaa ta'an Joon Dhugumaa, Dirribaa Dhugumaa, Fiqaaduu Dhugumaa fi Xuree Bayyanaa, Immiree Salbaanee kanneen jedhaman keessatti argaman namoonni baay'eenis butamaniiru jedhame. Humni finxaaleeyyii faannoo sun ammallee naannoo Hangar Guutee buufatanii jiraattota irratti sodaa uumanii kan jiran yoo ta'u, Tulluu Leencaarraa meeshaa waraanaa ammayyaa dhaabbatanii jiraachuu jiraattonni himaniiru. Balaa ibiddaa saafaa Faransaayii fi Ispeenitti mudateen namoonni qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'an. Faransaayii fi Ispeenitti balaa ibiddaa saafaa babal'ataa deemeen walumaa galatti namoonni 200,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon hojii ittisa balaa akka gargaaraniif humna waraanaa biyyattii akka bobba'uuf ajajaniiru. Gama biraan Ispeen naannoo magaalaa Madriiditti ibidda ka'ee dhaamsuuf humna hojjettoota balaa ibiddaa ol ta'uu qondaalonni akeekkachiisan. Mootummaan Ispeen balaan ibiddaa sun yaaddoo biyyaalessaa ta'uu labseera. Namootni 25,000 yoo buqqa'an 40,000 kan ta'an akka manaa hin baaneef akeekkachiifamaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Madriid Diyaaz Ayuusoo balaa ibiddaa sana seenaa naannichaa keessatti balaa ibiddaa hamaa mudatee hin beeknedha jedhan. Ispeenis ibidda saafaa babal'ataa jiru sana dhaamsuuf akka gargaaraniif humna waraanaa haga tokko bobbaastee jirti. Gamtaan Awurooppaa gama isaan hojjettoota balaa ibiddaa Ispeenii fi Faransaay gargaaruuf xiyyaarotaa fi heelikooptaroota bobbaaseera. UN waldhabdeen ba'aa giddu galeessaa sadarkaa kanaan dura hin argamne irra ga'aa jira jedhan. Waldhabdeen ba'aa giddu galeessaatti uumame gara sadarkaa kanaan dura hin argamnetti guddataa jiraachuu barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees akeekkachiisan. Guuterees akka himanitti rakkoon hammaataa dhufe kun biyyoota hedduu gara waldhabdee naannoo bal'aatti harkisuuf balaa guddaa qabaa jedhan. Haalli sun to'annoo ala ta'uu akka danda'u akeekkachiisanii akkasumas Guuterees qaamota maraaf waamicha dhiyeessaniiru. Haala waraanaa jiru akka hin hammaanne gochuu, nageenya namoota nagaa akka eeganii fi rakkoo kanaaf furmaata dippiloomaasii akka barbaadan waamicha godhaniiru. Barreessaa olaanaan sun diinummaan itti fufee jiru nagaa fi nageenya naannoo fi idil addunyaa irratti balaa guddaa akka ta'e cimsanii dubbataniiru.